Safuu 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 seeraa. 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 Safuu seeraa. Safuu seeraa. Safuu seeraa. Safuu seeraa. Safuu. Nagaan nageenyaa fi tasgabbiin isin faana ta'u kabajamtoota daawwattoota sagantaa Safuu Seeraa akkam jirtu. Sagantaa keenya Safuu Seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajila beeksisaa fi bashannanaa Zinnaa Sholaanii waliin qopheessanii isinii dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Torbanitti al tokko sa'aatii kana kan isinii dhiyaatu sagantaa keenya kan Safuu Seeraa daawwattanii akka yaada irratti kennitan lakkoofsi bilbila keenyaa 0114 dhimma seeraa hunda irratti gaaffii fi yaada yoo qabaattan anaa dhufuun isin simanna. Kanneen waa barreessuu irratti dandeettii qabdanis akkasuma anaa dhufuun an isin simanna. Nu bira geessanii qaamaan dhuftanii dubbisuu yookaan immoo nu erguus ni dandeessu jechuudha. Har'a qabxilee adda addaa qabanneeti kan dhiyaanne waa kaasuun barbaada. Namni tokko karaa irratti yookaan daandii irratti yeroo isinitti dhufu waan inni haasa'u xiqqoo ishee sa'aatii keessanii wajjin deemuu didee beekaa laata? Yoo isin mudatee beeka ta'e jechuudha. Walitti bu'iinsa fida kun immoo jechuufi. Maalinni karaa irratti isinitti dhufa yookaan daandii irratti isinitti dhufa akkam jirta? Hayyuma nagaadha akkam hin badde waggaa meeqa guutuu si argee turee ragaa fayyaa dhamti isin egaa tarii eddii namicha sana argitanii turtaniitu ta'a waggaa 8 waggaa 10 tureera ta'a. Nama sana qaamaan beektu ta'a yookaan ilaaltanii fuula isaa beektu ta'a. Garuu maqaan isaa isin harkaa baduu danda'a. Eddii sa'aatii meeqa hin badde ka ajaa'iba waggaa meeqa tola argine eddii isiniin jedhee booda maali na wallaalte moo isiniin jedha. Tarii irraan fadhee ta'uu danda'a maqaan kee fuulli keellee haaraa miti maqaa kee dagadheeti mee na yaadachiisa. Yoo sooroman akkasuma sooromni maqaa nama dagachiisa jedhee deebisee dubbiitti jijjiiraa jechuudha. Haasaa isaas nagaadhaan wal dubbisaa turtan sa'aatii keessanis sin jalaa xumuree sin jalaa fixee bakka deemtan irraa sin hambisee daandii irra sin dhaabee deebisee immoo dubbiitti jijjiiraa jechuudha. Kun sababa lolaa ta'e yookaan immoo sababa walitti bu'iinsaa yeroo ta'u hin mul'ata yaa darbee kanarraa sinaa baraaru yeroo dubbannu nama dubbisnee nama ariifatu keessuma dubbisnee abaluun jedhama na irraanfattee jedhee nagaa gaafate yoo bira darbe homaa miti yaada qajeelaa yaadu jechuudha. Kanuma ammee gara odeeffannootti dabarraa odeeffannoon keenya har'aa maal irratti xiyyeeffata kan jedhuuf illaa mudajanee kan qindeeffate qaba nu faana turaa seerri safuu qaba safuunis seera qaba. Redeebina kam jirtu hordoftoota keenya yeroo odeeffannoo isin biraan geenyu raga qabneetiin jirra. Odeeffannoo keenya irraatiin egaa dhimmoota miidiyaalee hawaasummaa wajjin kan wal qabate kan laallu. Ingiladitti dargaggoonni lama Prince Harry ilma giiftii biyyattiiti dubartii sanyii makaa qabdu fuudhuu isaatiin arrabsoo sanyummaadhaan kan itti duulan himannaa shororkeessummaatiin hidhaan itti murtaa'ee jedhama. Dhimmichi akkasidha. Michelle fi Oscar dargaggoota ganna 20 hin goonnedha. Miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuudhaanis barreeffamaa fi viidiyoowwan arrabsoo sanyummaa fi doorsisa of keessaa qaban ni maxxansu. Ka'umsi isaanis immoo ilmi giiftii England Prince Harryn dubartii sanyii biroo irraa makaa qabdu Meghan Markle fuudhuu isaati. Duula isaanii kana keessattis dubartiin adiin dhiira adiin alatti hariiroo jaalalaa yoo qabaatte akka fannifamtu doorsisa. Kana malees dubartootaa fi daa'imman dirqiin gudeeduu kan jajjabeessudha. Gochi kunis ilaalcha naazii yookaan Hitler kan jajjabeessuu fi hariiroo namootaa kan diiguudha jedha manni murtii biyyattii. Kanaanis himannaa shororkeessummaa jalatti dhimma dargaggoota kanneen ilaalaa ture. Kanarraa ka'uudhaanis akkaataa balleessaa isaaniitiin dargaggoonni lameen kunneen hidhaa cimaa waggaa 1 fi walakkaa hanga waggaa 4tiin isaan adabuu isaati gabaasni BBC kan mul'isu. Odeeffannoo keenya lammaffaatiin immoo New Zealandetti namichi viidiyoo yeroo mana amantaa keessatti ajjeechaan raawwatamu mul'isu miidiyaalee hawaasummaa irratti qooduu isaatii yookaan sheer gochuu isaatiin hidhaa cimaa waggoota 2tiin adabamee jedhama. Akka gabaasa CNN'tti bitootessa darbe New Zealandetti namichi tokko mana amantaa seenee musliimota sagada irra turan irratti dhukaasa banuudhaan namoota 51 ajjeese.
wayita kuni raawwatus kallattiidhaan viidiyoo isaa miidiyaa hawaasummaa irratti kan maxxanse Philip Neville viidiyoo nama shororkeessu kan jibbiinsa ololchu akkasumas namoota biroo kan miidhu maxxansuu isaatiin himatameen. Gochi kunis miira namootaa kan miidhedha kan jedhe manni murtii biyyatti hidhaa cimaa waggoota lamaatiin isa adabee jira. New Zealand fi France jechoota jibbiinsa miidiyaalee hawaasummaa irratti maxxanfaman daangessuudhaaf seera cimaa akka baafatan dhaadachuun isaanii kan yaadatamudha. Itoophiyaanis haala wal fakkaatuun seera jibbiinsa miidiyaalee hawaasummaa irratti maxxanfaman keessumattuu gama feesbuukiitiin jibbiinsa amantaa fi akkasumas kan sanyii irratti xiyyeeffatan kana daangessuudhaaf seera akka baafachaatiin jirtu ni beekama. Odeeffannoo har'aaf qabanne kanumadha. Turtiin keessan ammas nuliin haa ta'u. daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Gara qabxiichaa nuti dabarra kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni baay'een keessan karaa imeelii keenyaas ta'e karaa lakkoofsa bilbila keenya olaantummaa seeraa kabajamuu qaba olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba mootummaan jettanii gaafattu akkuma guutuu biyyaattu immoo waltajjiiwwan adda addaa irratti waa'een olaantummaa seeraan kun hin ka'a. Nuti sigaa olaantummaa seeraa jechuun maal jechuudha? Akkamittiin ibsama? Olaantummaa seeraa eenyutu kabajuu qaba? Eenyutu kabachiisuu qaba kan jedhuuf mana hojii abbaa alangaa waliigalaa deemnee gaaffii gaafannee deebii arganne qabna. Nu faana tura. Amma immoo gara mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa dhufnee jirra. Baay'een namootaa akkuma guutuu biyyaattu olaantummaa seeraa kabajamuu qaba. Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisaa hin jiru kan jedhuu fi gaaffiiwwan kana wajjin wal qabatan adda addaa gara waajjira keenyaas hin dhufa. Akkasumas immoo waltajjiiwwan adda addaa kan mootummaan qopheesse irrattis yeroo dubbatamu hin dhaga'ama. Dhimmuma kana irratti haasa'uudhaaf gara mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa dhufnee jirra. Obbo Shoma Girmaa itti gaafatamaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaati. Isaanii wajjin turtii taasisnu akka hordoftan kabaja guddaan isin affeerra. Obbo Shoma akkuma nama daawwattootatti himaa ture gara geessanittu mee olaantummaa seeraa yeroo jedhamu baay'eedha wanta baay'ee of keessaa qaba. Olaantummaa seeraa jechuuntu maal jechuudha kan jiru irraa eegalleetu haasofne. Baay'ee galatoomaadha gaaffii kana nu gaafachuu keessaniif. Hojii sagantaan safuu seeraa hojjetu keessa hubannoo seeraa uumuu irratti hojjetaa jiru. Otoo hin dinqisiifatiin bira darbuu hin barbaadu. Keessaa adda zinaash hojiin uummata keenya wajjin hojjetaa jirtu. Baay'ee kan nama boonsuu fi fuulduraafis cimee itti fufuu qaba yaada jedhu kaasuufini. Waa'ee akkuma amma ka'e olaantummaa seeraa yoo jedhamu waltajjii adda addaa irratti hin dubbatama. Anis nan dubbadhaa namoonni hedduunis yoo dubbatan hin dhaga'amu. Dhuguma olaantummaan seeraa barbaachisaadha. Hin barbaadamas. Garuu olaantummaan seeraa jechuun maalinni seera kamtu olaanaadha kan jedhu laaluun dura jechumti olaantummaa seeraa jedhu kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu laaluun bayeessa ta'a. Falaasama seeraa keessatti jechi filatamu bulchiinsa seeraa otoo jedhameeti irra gaariidha. Olaantummaa seeraa jechuun. Olaantummaan seeraa hordoftoonni sagantaa kanaa nu of galchitu takka jecha warra faranjootaa kana ergisaadhaan itti fayyadama. Kanaaf nu of galchitu. Olaantummaa seeraa jedhu dhiphisnee ilaallu supremacy of law isa jedhu sana fida.
Kanaaf suuparmasii of loo inni jedhamu immoo olaantummaa seeraa hamma barbaadamu kana in ibsu. Olaantummaan seeraa silaa bulchiinsa seeraa yoo jenne bal'inaan dubbii kana hin hammata. Bulchiinsa seeraa yoo jennu akka waliigalaatti mootummaan gurmaa'insi mootummaadha, hojimaanni mootummaadha, hawaasi baddaadhaa ka'ee madakaatti jiru seeraa fi sirnaan kan bitamu jechuudha. Kun ulaagaa tokko. Ulaagaan isaan ittiin bitaman sun bulchiinsa seeraa sana keessatti dhimmoota 4 of keessaa qaba. Bulchiinsa seeraa jennu. Yoo dhiphisne egaa hoo jecha kanarratti waliigalla ta'e dubbachuudhaaf kan nama gargaaru isa olaantummaa seeraa jedhamu kana waan ta'eef gumee isaa kana keessatti akka nu hubatan warri sagantaa kana hordofan nan gaafadha. Akkuma sila kaase mootummaa fi gurmaa'insi mootummaadha. Keessahuu caaseffamni mootummaadha. Seera fi seeratti kan gaafatamu ta'uudha qaba inni jalqaba. Isa kana gochuudhaaf immoo seerri bahee jiraachuu qaba. Seerri bahu sun tokko ifa ta'uu qaba. Warra raawwatuufis, warra raawwachiisuufis, warra mirga kenneefis, warra daangaatti godheefis nama hundaafuu seerichi ifa ta'uu qaba. Lammaffaa seerichi sun maxxanfamuudha qaba. Sadaffaa seerichi sunuu mataa isaatiin haqa qabeessa ta'uu qaba. Seerichumtuyyuu haqa qabeessa ta'uudha qaba. Madaalawaa ta'uu qaba. Garaagartummaa kan hin uumne ta'uu qaba. Nama kamirrattiyyuu kan raawwatamu ta'uudha qaba. Mirgoota bu'uuraa dhala namaatiif kabajaman kan kabaje, kan eege, kan tikse ta'uu qaba. Namoota biyya san keessa jiran yookaan lammii naannoo sana keessa jiran hunda kan hammate, hundarrattuu kan raawwate ta'uudha qaba. Mirga namaa fi mirga qabeenyaa kan tikse, kan eege, kan kunuunse ta'uu qaba. Kun ulaagaa lammaffaati. Ulaagaan sadaffaa achi keessatti ilaalamu seerichi yoo bahu, seerichi akkasii kun yoo bahu warri seera sana baasuudhaaf aangoo qaban fakkeenyaaf caffee seera sana yoo baasu iftoomina uumuu qaba. Hirmaachisuu qaba. Uummata. Kallattii adda addaatiin uummanni hirmaatee isatu itti fayyadama waan ta'eef. Isa irratti raawwata waan ta'eef. Isatu itti fayyadama waan ta'eef. Caffeen isa bakka bu'ee seera baasa waan ta'eef. Sagaleen isaa achi keessa alkallattiidhaan caffeen isa bakka bu'ee hojjetallee yoo ta'e seerri adeemsi isaa ifa ta'ee tumaa isaa sana keessatti uummanni hirmaannaa gochuu qaba. Kallattii adda addaatiin. Kanaaf seerichi yoo akkas ta'e olaantummaa seeraa yookaan immoo bulchiinsa seeraa sana mirkaneessuu danda'a yookaan gumaacha jedhameeti kan yaadamu. Baasuu qofa miti. Bulchiinsi seera kallattii kanaan bahee sun immoo roga baheef sanaaf kaayyoo fi galma baheef sana galmaan ga'uun sammuu mirkanaa'uu qaba. Akkaataa bahee sanaan seera baasuu qofti galman ta'u. Seera baasuu qofti gahaa miti. Hirmaachuu qoftis gahaa miti. Seera babbareedaa qabaannee seera sun hin raawwatamne taanaan faayidaan qabu waan ta'eef. Kanaaf hojiirra ooluu qaba, bulfamuu qaba, tikfamuu qaba, eessa dhaqe jedhamee ilaalamuu qaba. Seerri dhalatan guddata hin du'a. Kanaaf adeemsa kana eeggatee kan deeme ta'uusaa mirkaneessuu gaafata. Gaafa waa'ee bulchiinsa seeraa haasuuf. Dhaqqabamaa immoo ta'uu qaba seerri. Seerri bahee jira, lammiin baay'een hin beeku taanaan ogeessi barbaadu qaamni kan raawwatu seera sana hin argatu taanaan seerri jira garuu wal hin beekan. Kanaaf dhaqqabamaa ta'uun irraa eegama. Kun ulaagaa isa sadaffaati. Ulaagaan inni afuraffaa haqa kan mirkaneessu ta'uu qaba seerichi. Bulchiinsi seera sana jalqabarraa mootummaanii fi gurmaa'insi mootummaa seeraaf abboomamuu qaba, gaafatamummaa qabaachuu qaba jennee jirra. Lammaffaa seerichi ifa ta'ee maxxanee bahuu qaba jennee jirra. Seerichi immoo antas gabbaa'ee fi feer isa jennu kana feernes karaa jedhuun bahuudha qaba. Mirgoota dhala namaa kan eege ta'uudha qaba. Hunduma irratti kan raawwatuu fi hunduma kan hammate ta'uu qaba. Qabeenya namaa fi mirga namaa irratti yookaan lubbuu namaa irratti yookaan qaama namaa irratti kan eege eegumsa godhe ta'uu qaba. Sadaffaa seericha baasuudhaaf qaamni aangoo qabu seericha madaalawaa ta'e baasuu qaba. Hirmaachisaa gochuu qaba. Maxxansiisee uummata dhaqqabsiisuun
irra jiraataa jenneeti kan laalu. Afuraffaa irratti gaa amma kan dhufu seericha bulchuun qaamni seera hiiku. An seera raawwatu jira mitiire qaamni seera hiiku seericha kana kallattii ittiin inni hiiku sun madaalawaa haqa qabeessa dhiibbaa kan hin qabne qaamichumti sunuu mataa isaatiin immoo kan dhiibbaa adda addaarraa bilisa kan ta'e jiraachuu qabaa jechuudha. Independent judiciary isa jennu kana. Kana yoo ta'e bulchiinsi seeraa biyya tokko keessatti mirkanaa'ee jira jedhameetu yaadama. Hiikaa kana kan kennan hiikaa mootummoota gamtoomaniiti. Hiikaan kun World Justice Project kan jedhamu tokko immoo jira. Waa'ee bulchiinsa seeraa kana yookaan olaantummaa seeraa jennuun akka itti hiike qaba. Dhimmoota kanarraa fagaatanii miti. Innis irra guddaa dhimmoota amma kan irratti kan inni dabalu maal inni seera baasuu qofti gahaa kan ta'an. Seerri sun mataa isaatiin haqa qabeessa ta'uu akka qabu. Hirmaachisaa anuma duratti jenne sana ta'uu akka qabu. Dhaqqabamaa ta'uu akka qabu. Hunda galeessa ta'uu akka qabu. Qaama gartuu hawaasaa tokko kan loogu yookaan dhiibbaan irratti fidu. Isa positive discrimination jennu kanaa miti. Akka waliigalaatti gartuu hawaasaa tokko kan ala baase yookaan kan miidhe ta'uu akka hin qabne. Hawaasni hunduu fayyadamaa akka ta'u, dhaqqabamaa ta'uu akka qabu. In kaa'aa jechuudha. Walitti finnee gaafa laallu bulchiinsa seeraa inni jennu kun baddaadhaa kaasee mootummaa kan ijaaru, mootummaan kan ittiin ijaaramu, hojimaan isaa kan ittiin diriiru, mootummaan sun kan ittiin gaafatamu, seerichi sun immoo qaama seera baasuudhaaf aangoo qabuun kan bahe, yeroo baasu immoo hawaasi kan keessatti hirmaate kallattiidhaan seerichi ifa kan ta'e, kan maxxanfame, uummata bira kan dhaqqabe, seerri sun immoo mirga namoomaa kan kabaje, mirga qabeenyaa, mirga lubbuun jiraachuu, mirga walabummaa namaa kan kabaje ta'uudha qabaa. Yoo kana ta'e bulchiinsi seeraa jira jedhama. Yoo kana hin taane seera qabna jennee olaantummaa seeraa jennee seera qabaachuu qofti bulchiinsa seeraa mirkaneessu. Kana fakkeenyuma kaasnee laaluun hin danda'ama. Fakkeenyaaf waraana addunyaa lammaffaa yeroo gaggeessu warri Jarman seera qabu turan. Seera waan san ittiin raawwatan. Seerri sun gartuu tokko irratti kan raawwatuu fi gartuu tokkoon kan fayyadu ture. Maal jedhaniitu falaasama seeraa keessatti school of thought jennu kana gurguddaa sadiitu jiru. Isa keessaa lamman isaa yaa fudhannu inni hangafaa fi yeroo baay'ee ture seera uumamaa fi seera uumamaa jennu kana. Uumamni seera qaba. Uumanis seera qaba. Isa kana irratti kan rarra'u. Baay'een isaanii amantaadhaan illee walaa qabatan malee uumamni seera qaba, uumanis seera qaba warra jedhan. Inni kun egaa natural law school of thought warra jedhaman. Warri lammataa immoo yeroo sana warri Jarman kan qabatanii ka'an positive school of thought warra jedhaman. Warri positive school of thought jedhaman kun seera jechuun jedhan seera barraa'ee lafa jiru. Seerri sun hamaas haa ta'u gaariis haa ta'u garaagartummaa isaa uumuu garaagartummaa isin uumini abbaa fedhe nu hin dhimmamnu garuu seerri sun qaamni seera baasuudhaaf aangoo qabu hamma baasee lafa jirutti seera sanii jedhaniiti seera waraana addunyaa lammaffaa sanyii namaa lafarraa nama hedduu akka inni mancaasu qabeenyi hedduun akka inni miidhamu kan taasise sana baasanii isa hojiirra oolchine jedhanii gocha raawwatan sana ittiin sababeeffachuudhaaf yeroo yaalantu mul'ata. Kanaaf kana akka hin taane seera waan inni maal jedhamu seeran bulchuu jedhama. Rule by law not rule of law. Rule of law inni jedhamu yookaan bulchiinsa seeraa inni jedhamu kallattiin amma sii kaase definiishiniin amma sii kaase yookaan hiikan amma sii kaase kanaan kan dhufe kan ta'uudhaa qabu. Isa kana gaa eenyutu hojiirra oolchaa kan jedhutu qaba yeroo baay'ee. Erga bulchiinsi seeraa yookaan olaantummaa seeraa erga kana ta'e eenyutu hojiirra oolcha. Lammaffaa jalqaba seera hojiirra oolchuudhaaf dirqama kan qabu mootummaadha. Seera baasuudhaafis aangoo kan qabu mootummaadha. Mootummaa yoo jennu seera baasan jira, caffee, seera hiikan jira, manni murtii, seera raawwachiisan jira, qaama raawwatu. Qaamoleen kun sadeenuu gahee qabu.
Caffeen seerota amma ulaagaa amma kaasne kanarratti hundaa'ee seera kana baasu, seera sana uummata bira dhaqqabsiisu, uummanni immoo mirga isaa akka beeku, akka itti fayyadamu, akka gaafatu barsiisu bakka bu'aa uummataati waan ta'eef. Mootummaan immoo seera bahee kana akka kallattii bahee sanaaf, kaayyoof galma bahee sanaaf akka inni oolu hojiirra oolchuu achi keessatti wal dhibdeen yoo dhufe hiikkaa seeraatti kennee araarsaa deemuun kan mana murtii ta'a jechuudha. Kanaaf qaamoleen kun sadeen mootummaa jedhu qaamoleen sadeenuu seera hojiirra oolchuudhaaf dirqama qabu, gahees qabu. Jalqaba waa'ee seeraa yoo kaasnu eessarraa kaana yoo jenne heerarraa kaana. Heerarraa kaana. Heerri waliigaltee uummataati. Waliigaltee aangoon mootummaan akkatti aangootti dhufan, akkatti aangoorraa bu'an, akkatti mootummaan fi uummanni walitti dhufee walii kennee wal harkaa fudhatu sirna siyaasaa fi sirna seeraati waan ta'eef inni achirraa ka'a jechuudha. Achirraa kaanee seeronni immoo achirraa maddan kan bahanii hojiirra oolan jennee ilaaluun hin danda'ama. Dhimmoota kanaa fi kanneeniin kan wal qabatan jennee fudhachuu hin dandeenya. Gara keenyatti yoo finnu qaamoleen hundinuu seeraan hundaa'anii seera hin raawwatu yoo jenne kabajamuu mirga namaatiin wal qabatee keessa'uu taatee guyyaa guyyaadhaan raawwataman wal qabatee kan itti dhiyeenyan waa'ee kabajamuu mirga namaa olaantummaa seeraa guyyaa guyyaadhaan nama gara dhiphisaa dhufnaa jechuudha. Isatti yoo dhufne hojii kana kan hojjetu qaamolee haqaa warra jennu. Qaamoleen haqaa sirnaa fi sirna heeran ijaarame sanaaf bitamaa amanamaa ta'uu qabu. Wabii sirna sanaa ta'uu qabu. Ilaalcha biraa qabaachuun qeequun inni waan biraa ta'e fakkeenyaaf nuyi akka abbaa alangaatti heera naannoo Oromiyaatii fi heera federaalaatiif wabii taanee dhaabanna. Heericha itti amanuun fi amanuun inni waan biraati. Garuu akka abbaa alangaatti isa tiksuudhaaf isa eeguudhaaf dhaabanna. Achi keessa sirna jira. Achi keessa duudhaa jira. Achi keessa seenaa jira. Achi keessa siyaasa jira. Achi keessa waadaa uummataati jira. Waadaa uummata Oromooti jira. Uummanni Oromoo kanaanan bula jedhee heera isaa tumatee jira. Heera lafa kaayee jira. Heera sana kan fooyyessu kan sirreeffatu uummata Oromooti. Nuyi sirna inni nutti kenne sana eegudha. Sirna heera sana irratti hundaa'ee ijaarame tiksu gaheen keenya kana. Kana kan hojjennu gaa kophaa keenyaa miti. Qaamni wajjin qorannu poolisiin jira. Manni murtii jira. Manni sirreessaa jira. Qaamoleen biroos qaamoleen wajjin hojjennu baay'ee jiru. Kan keenya duwwaas miti qaamoleen mootummaa hundi isaaniitu gahee isaanii kan bahan ta'a jechuudha. Kanaaf kabajamuu mirga namaatiin wal qabatee keessa'u dhiphisnee olaallu olaantummaa seeraa jennu kanaan wal qabatee hojiin qaamolee kanaan raawwatamu guduunfaa ta'a jechuudha. Gahee olaanaa qabu. Poolisiin, abbaan alangaa, manni murtii, manni amala sirreessaa gahee olaanaa qabu akka qaamolee haqaa kanaafis jedhaman. Haqa mirkaneessuudhaaf. Kabajamuu mirga namoomaatiif. Kabajamuu mirga qabeenyatiif. Walabummaa qaama namaatiif warra dhaabatan jedhameeti kan laalamu. Kanaaf waa'ee bulchiinsa seeraa yoo jennu gaa baddaadhaa kaasnee amma dhiphisnee ilaalle kanatti kan hammatu ta'uusaa akkasitti bal'isanii hubatanii karaa sanaan yaaduun barbaachisaadha kan jedhu kaasuma. Baay'ee gaariidha. Ammas gara keenyatti yeroo deebisnu jettaniittu ammas immoo nan deebisa jechuudha akka hawaasni gaafataa jiru kanatti. Olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru, hin kabachiisne, garaan hin geenye, ittiin quufne yeroo jedhee kaasu kana uummanni maal jechuu isaatis ni galeera. Maal jechuu yeroo barbaadudha? Olaantummaan seeraa hin kabajamne jedhee uummanni yoo kaasu kallattii adda addaatiin laaluun barbaachisaa ta'a. Olaantummaa seeraa biyya tokko keessatti mirkanaa'e moo mirkanoofne jedhanii ulaagaan ittiin laalamu jira. Ulaagaa sana keessatti gaafii uummataa sana madaalaa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Fakkeenyuma kaasuudhaaf amma kallattii wanni kun ittiin ilaalamu ulaagawwan 81 jiru. World Justice Project kan jedhamu kun dhaabbata akka idil addunyaatti beekamaadha. Agarsiiftuuwwan bulchiinsi seeraa biyya tokko keessatti mirkanaa'e yookaan immoo bulchiinsi seeraa biyya tokko keessatti babal'atee jira, dagaagee jira, olaantummaa qaba,
jedhanii ittiin madaalan jedhamee qorannoodhaan adda bahan ni jiru. Qabxiiwwan kun akka qabxii 8 ta'uu dhimmoota sanaan yoo madaalle malee namni akkuma hubateetti kaasa waan ta'eef. Inni jalqabaa aangoon mootummaa seeraan daangaadha moo daangaa mitiidha. Inni hangafa. Bulchiinsi seeraa biyya tokko keessatti dagaage moo hin dagaagne jennee farrajuudhaaf aangoon mootummaadha. Aanga'oonni biyya bulchan, biyya tokko bulchan, naannoo tokko bulchan, godina magaalaa tokko bulchan, aanaa tokko bulchan, aangoon isaanii daangaadha moo hin daangu. Aangoon isaanii daangaa qabu moo hin qabu. Hammam deema? Eessaa ka'ee eessa ga'a jennee seera isaan hundeesse, seera isaan aangesse, aangoo isaanii kenne sana laaluun baay'ee barbaachisaa ta'a. Gara biyya keenyatti yoo dhufne heeruma keenyarraa ka'ee akkitti aangootti dhufan, akkitti aangoorraa bu'an daanga'ee taa'ee jira. Daanga'ee taa'ee jira. Daangaa sana keessatti raawwii keessatti hanqinaaleen jiran immoo jiru. Ani naalamnee jechuudha. Jiru. Takka takka daanguma sana iyyuu labsiin mana hojii ni ijaara. Mana hojii sana keessatti gaafa ijaaramu labsii sana keessatti lakkaamee daanga'ee kennamaa fi isa rogaan hubachuun, hubachiisuun, kallattii sanaan raawwachiisuun hanqinaaleen ni jira. Dabree kan mul'atu jechuudha. Kanarraa kan ka'e uummanni yoo qeequ mul'ata. Kanarraa kan ka'e. Takka immoo hubannoo kennuu dhabuu keenyarraa kan ka'e. Sadarkaa uummanni hubachuudhaa malee sanatti akka ammasiin godhaa jirtan kan gochuu dhabuu keenyarraa kan ka'e uummanni komii yeroo kaasu, yeroo gaafatu waan hundaa mootummaan gochuu akka danda'u godhee ilaaluun illee hin jiraata. Qaamni raawwachiistu aangoo qaba. Aangoo isaa kenname, lakkaa'amee isaa kenname. Daangaa sana keessatti raawwata. Qaamni raawwachiisaa aangoo mana murtii keessa seenuu hin danda'u. Qaamni raawwachiisaa aangoo caffee keessa seenuu hin danda'u. Caffeen aangoo isaatirraa qoodee kan kenneef jira isa keessatti raawwata. Bakka bu'iinsa. Kanarraa kan hafe kan caffee lakkaa'ee isaa kenne sana qofa qaamni raawwachiisaa kan raawwatu. Kanarraa kan ka'e amma fakkeenyaaf kabajamoo pirezidaantiin waa'ee caffee seera baasus waa'ee murtii manni murtii kennes waa'ee immoo aangoo isaanii kennames hunduma isaa akka isaan raawwatanitti ilaaluun tokko darbee mul'ata hawaasa keenya bira. Dhuguma ammallee asuma irratti akkas bisheessanii dubbattanii waan tokko yeroo uumamu mootummaan hin jiru. Mootummaan callisee maanuu laala kan jedhamu jira. Mee ishee kana irratti sirriitti akka namaa galutti. Mootummaan hin jiru jedhee uummanni gaafachuun sirriidha. Mootummaan ni jedhamu inni hangafaa nagaaf tasgabbii uummata isaa eeguudha. Nagaaf tasgabbii uummata isaa eeguu, daangaa biyya isaa kabachiisu, isa kana immoo karaa seeratiif seera raawwachuu. Mootummaan ni jedhamu. Kanaaf wanni tokko taateen tokko yoo uumame mootummaa jechuun as kabajamoo pirezidaantii irraa kaasee amma bulchaa gandaatti kan jiru mootummaa. Mootummaa. Gurmaa'insa mootummaati. Ijaarama mootummaati. Heera keenya keessatti gandi beekamtii qaba. Kanaaf karaa kanaan hojjeta. Bulchaan gandaa daka jiru sun hojii isaa achitti hin raawwanne taanaan mootummaan eessa dhaqee jedhee uummanni gaafachuun sirnuma kun. Gahee mootummaati waan ta'eef. Nagaaf tasgabbiin isaa hin eegamne waan ta'eef. Toora sanatti seeratu guufate waan ta'eef. Isa kana gaafachuun sirnuma. Lakkaa'amee aangoo qaama raawwachiisaadhaa kenname kun. Lakkaa'amee. Sanarra kan darbe immoo qoratee adda baasee mana murtiitti dhiyeessee nama seera yakke yookaan seerarra darbe sana gaafachiisuun kan saatta. Kanaaf uummanni karaa kanaan gaafachuunsaa sirriidhuma. Inni garuu immoo yoo gaafatu ofii isaatiifis gahee akka qabu immoo beekuun baay'ee barbaachisaadha. Jechuun uummanni fakkeenyaaf namni tokko yoo seera irra dabree yookaan seera yakkee kan deemu ta'e dhaabbadhu jechuun qaama mootummaa achi jirutti gabaasuu qaama sanarratti immoo ragaa ba'uun barbaachisaadha. Hin danda'a humna qaba jettanii amantu. Uummanni jala dhaabbachuu hin danda'a humna dhufu sanaa fakkeenyaaf amma gareen jiraachuu danda'a. Namni dhuunfaayyuu irratti dhiibbaa gochuu danda'a. Humna qaba jettanii yaaddu. Inni haala irratti hundaa'a. Haala irratti hundaa'a. Garuu immoo bakkuma fedhe yoo dhufe gareen kamiyyuu humna hawaasatii ol ta'uu hin danda'u. Kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kanaa torbanitti deebina. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu.
kan kana hordofetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Sagantaan keenya safuu seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa zinnaa sholaanii waliin qopheessan kan ammaatti daawwachaa turtan fakkaata. Waan nu wajjin turtanii daawwattaniif guddaa isin galateeffannaa. Fayyaa ta'a ulfaadhaa isiniin jenna hanga torbanitti. Torban kun torban nagaa, torban gaarii, torban tasgabbii, torban gurri keessan aagatti dhaga'u, iji keessan aagatti argu isiniif haa ta'u. Nagaatti. Safuu seeraa, safuu seeraa. Safuu 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 seeraa. Safuu seeraa, safuu seeraa, safuu seeraa.